Kilaasterri misooma hawaasummaa magaalaa Finfinnee madaallii raawwii karooraa bara 2018 fi karooraa bara 2019 irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Marii kanaanis hojiiwwan qindoominaan hojjetamanii fi karoora hojii tola ooltummaa keessaa haaromsaa fi ijaarsa manneenii akkasumas sagantaa maaddii qooduu irratti mari'ataniiru. Kilaasterri misooma hawaasummaa magaalaa Finfinnee seektaroota 11 kan of keessatti hammate qindoominaan hojiiwwan gama barnootaa, fayyaa, tajaajila tola ooltummaan, nageenyaa fi dhimmoota biroo irratti waloon hojjechuun kilaastera milkaa'ina guddaa galmeessisee ta'uu gabaasni raawwii hojii bara 2018 dhiyaate ni mul'isa. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi naannoowwan manneen barnootaa naga qabeessa taasisuu, nyaata barattootaa dhiyeessuu, lammiilee harka qalleeyyii tumsuu irratti jijjiiramni qabatamaan fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan hojjetamuus ibsameera. Qindoominaan hojjechuu fi muuxannoo walii qooduuf seektaroonni bu'aa guddaa akka galmeessaniif gargaareeraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee fi bakka bu'aan walitti qabaa kilaastera misooma hawaasummaa Dr. ዮሐንስ ጫላም የማህበራዊ ክላስተር ማለት እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ የሚገቡ ተቋማቶች ናቸው። ክላስተር hawaasummaa jechuun dhaabbilee manneen namootaa tokkoon tokkoo keenyatti argamanidha. Akka fakkeenyatti fayyaa, barnoota, biiroo dubartootaa fi daa'immanii fi dhaabbilee biroo yoo ilaalle manneen namoota hundaa kan gahanidha. Rakkoo bulchiinsa gaarii hambisuu fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf humna guddaa uumeera. Raawwii hojii bara 2018 waloon gamaggamneen dhaabbilee 7 raawwii hojii baay'ee olaanaa, dhaabbileen 4 ammoo raawwii hojii olaanaa kan galmeessan kilaastera bu'aa guddaan itti argamedha. Kunis bu'aa qindoominaan hojjetameen argamee fi humna guddaa dhaabbilee kanneeniif ta'a jedhee fudhadha. Biiroon fayyaa raawwii olaanaa akka galmeessuuf hojiin qindoominaa shoora olaanaa baateera kan jedhan Dr. ዮሐንስ bara dhufus bu'aa caaluu galmeessisuuf qindoominni eegalame cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. ላገኘነውም ጥሩ ውጤት የዚህ ክላስተሩ ኮንትሪቢዩሽን raawwii hojii olaanaa galmeessineen bu'aa guddaan argameef qoodni kilaastera kanaa olaanaadha. Gamaggama darbeenis ciminaa fi hanqina jiru adda baasuun kallattii akka magaalatti kaa'ame waliin wal simsiisuun karoora bara 2019 irratti waloon irratti mari'anneerra. Kun ammoo bu'aa caaluuf akka hojjennuuf nu gargaara. Qindoominaan hojjechuun milkaa'ina hojii isaaniif daran kan isaan tumse ta'uu hoogganaan itti aanaa biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Abarraa fi hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Asagidoo Hayidee Goorgis himaniiru. Rakkoowwan naannoo manneen barnootaa irratti uumamuu danda'an furuudhaaf hojiin qindoominaa kun hojii guddaa gumaachee jira. Keessattiyyuu naamusa barattootaa irratti naannoo jeequmsa manneen barnootaa irratti akkasumas naannoo fayyaa irratti qindoominaan seektaroota kanneen hojiin hojjechuudhaaf barattoota irratti bu'aan fiduudhaaf karoorfanne sun galma akka ga'u bu'aa gumaacha guddaa godhee jira. የቅንጅት ወይም በጋራ መስራት ከጀመርን ጀምሮ qindoominaan waloomaan hojjechuu erga eegallee dhaabbileen ofii isaanii bakka ga'uu hin dandeenye waliin ta'uun hanqina jiru akka sirreessan galtee guddaa ta'eera. Biiroon dargaggoo fi ispoortii kilaasteraan biiroo fayyaa waliin qindoomuun bu'aa guddaa fideera. Keessumaa ammoo biiroo barnoota waliin ispoortii dargaggootaaf guddattootaa irratti hojii gaarii waliin hojjenneerra. Turizimii ispoortii magaalaa keenyaa guddisuuf nageenyi akka eegamuuf biiroo nageenya waliin hojjechaa jirra. Kun ammoo qindoominaan bu'aa caalu akka finnu nu gargaareera. Hojiiwwan ciminaan hojjetaman itti fufsiisuu fi hanqina mul'atan ammoo hambisuun hojii caaluu hojjechuuf milkaa'ina karooraa bara 2019 irrattis kan hojjetan ta'uu himaniiru. አዳዲስ ኢኒሼቲቮች እቅዳችን ላይ አካተናል። Inisheetivii haaraa karoora keenya baranaa keessatti daballeerra. Kunis humna raawwachiisummaa keenya hubachuun kana caalaa hojjechuun bu'aa buusuu dandeenya jennee karoora keessatti qabanneerra. Karoora isaan irraa eeggamu yoo kan carraaqan ta'e keessattuu hawaasa keenya itti qufiinsa isaanii dabaluudhaan tajaajila bal'aa kennuu irratti hojii bal'aa argamsiisa yookaan bu'aa bal'aa argamsiisa jechuun danda'ama. Akka kilaastera misooma hawaasummaatti hojii tola ooltummaan manneen 80 ijaaruu fi harka qalleeyyii 2200 maaddii qooduuf karoorri kan qabame yoo ta'u waliin ga'iinsa barnootaaf tajaajila fayyaa lammiilee rakkoo garaagaraaf saaxilamootaan kennuu fi xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ibsameera. Dhumarrattis seektaroota raawwii hojii olaanaa galmeessaniif beekamtiin kan kenname yoo ta'u seektaroonni kilaastera misooma hawaasummaa jalatti hammataman hunduu sanada waliigaltee hojii waliin mallatteessaniiru.